Hundeeffama Yuunivarsiitii Finfinnee waggaa 75ffaa sababeeffachuun fooramiin marii imalaa fi guddina muummee barnoota herreegaa irratti xiyyeeffate guyyaa 2 turu gaggeeffamaa jira. Sagantaa fooramii kana irratti qondaaltonni mootummaa, barattoonni yuunivarsiitichaa duraanii fi hayyoonni yuunivarsiitii garaagaraa irraa affeeraman hirmaataniiru. Pirezidaantii eeggataan Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kiflee Yuunivarsiitiin Finfinnee umrii isaa keessatti hayyoota kumaatamaan lakkaa'aman ogummaawwan garaagaraan barsiisee eebbisiisuun biyya isaanirra darbanii addunyaaf gumaacha mataa isaanii akka baatan taasiseera jedhan. Yuunivarsiitichi dorgomaa ta'ee akka itti fufuufis qoodni muummee barnoota herreegaa olaanaa ta'uu yaadachiisan. የሂሳብ ትምህርት ለሳይንስ፣ ለኢንጂነሪንግ፣ ለቴክኖሎጂ፣ ለሕክምና እና ለሌሎችም Barnoonni herreegaa saayinsiif, injiinariingiif, teekinooloojii fi saayinsii yaalaa fi kanneen biroof bu'uuradha. Biyyi keenya Itoophiyaanis guddinni ishee guutuu ta'uu kan danda'u dameewwan kanneeniin yoo jabaattedha. Yuunivarsiitiin Finfinnees yuunivarsiitii dorgomaa ta'ee akka itti fufu muummee taasisan keessaa herregni isa tokkodha. Kanaaf muummeen kun fuuldurattis madda cimina keenyaa ta'ee itti fufa abdii jedhuun qaba. Yuunivarsiitii Finfinneetti itti gaafatamaa muummee barnoota herreegaa Dr. Saamu'eel Asaffaa kaayyoon fooramii kana imala waggaa 75 darbanii ilaaluu fi imalaaf guddina muummeen kun har'a keessa jiru gamaggamuun karoora gara fuula duraa irratti mari'achuu ta'uu ibsan. Dipaartimentiin herreegaa gaafuma yuunivarsiitiin kun jalqabe achuma wajjin waan jalqabee fi karaan irra deemne sun maal fakkaata? Namooti bu'aa kana gumaacha kana gumaachaa turanii akkamittiin yaadatamuu qaba? Sayidhamu yaada kaasne isaaniin yaadachaa kan keessa dabarree dhufne kana sirni barnootaa keenya maal fakkaata kan jedhamu sana ilaallee gara fuulduraatti immoo amma addunyaanis jijjiiramaa jirti waan ta'eef barnoota herreegaa keenya maal fakkaachuu qaba san jedhamu irratti yaada wal jijjiiruudhaaf paanel diskeshinii garaagaraa hin geggeessina. Kanaan yaadachaa gara fuulduraatti immoo garatti deemnuu kallattii kaawwachuudhaaf. Barnoota herreegaa beekumsa mandhaleen utubuun kaayyoo barbaadamuuf oolchuuf hojjetamaa jiraachuus ibsan Dr. Saamu'eel. Beekumsi mandhalee moroof akka dipaartimentii herreegaatti kan irratti waan baay'ee hojjennaan indigenous knowledge jennee standard scientific method isaa sana utuu gadi hin dhiisin akkamitti contextualize goonee gara biyya keenyaatti immoo finna sayidhamu sirriitti irratti hojjetamuu waan qabudha. Yoo akkas ta'e teknooloojii afaan keenya beeku uumachuu dandeenya. Afaan keenyaan immoo maashiniis ajajuu dandeenya. Sana immoo kan bu'uura ta'ee jiru herreegaa. Hirmaattonni sagantaa kana irratti hirmaatanis barnoonni herreegaa saayinsii fi teeknooloojii keessatti gumaacha mataa isaa taasisuun akkaataa guddina biyyattii fuulduratti siqsuu irratti hojjetamuu akka qabuu fi qooda isaanii bahuufis akka hojjetan ibsaniiru. Sagantaan beekamtii akka kanaa qophaa'uttis gammaduu himaniiru.